Ani eessan jira. Sa'aatii ammaa kanatti ani eessan jiraadha ofii keessan gaafadha. Maal gochuu qaba? Maal ta'uu qaba? Ani eessan jiraadha gaafadha. Of barbaadachuu qaba. Akkamittiin of barbaadee of argachuu danda'a? Maal keessattiin barbaadee ofii koo argachuu danda'a? Akkam godheen of koo argachuu danda'a? Maal keessa dhaabbateen ofii koo argachuu danda'a? Eraatii ofii keessan gaafadha. Oromoo itti taatee Oromoof maal gootee hojjettee ofii kee barbaadee argachuu qabda. Of barbaadee argatu ammallee of argachaa hin jirtu. Sababii of argachaa hin jirree fi nafxanyaan harree godhee si fe'atee sitti fayyadamee jira. Miti akkasumaan nafxanyaan sitti fayyadamee sin garboonfatee sin doocheerallee waan garbummaallee hin beekan raftaniillee kaa'an jirtu. Irriba rafanii halkanii ni gaafa jirtu. Irriba garbummaa jalatti kuttanii jirtu kaa'an jirtanii jira. Kana nasiin jedha malee irriba akkamii akkamii kanaaf kaa'an jiru. Keenya kee abboman barnootaa qulqullina qabulee tokko. Intalli kee maratti een barate kutaa shanan geesse. Hin barlaatti kee maanguddoo biyyaatiin bulti. Akkasumaayyuu har'a maanguddoo keenya kabaja argachaa hin jirtu. Ati waan kabaja argattee jirtu yoo sitti fakkaate akka kabaja argachaa hin jirre ani dhaabattee sitti mana dhagaye. Kabaja argachaa hin jirtu. Sa'aatii itti jaarsi keenya nu gidduutti salphatutti namuun kabajna jiru. Nafxanyaan sammuu isaa fuutee duuchitee waa isinitti himu milshaan jedhan kun akka waan damoosa gahaa argattu akka waan birrii gahaa argattu yookiin dafqa isheetti namne yookiin ofii maqaa isheetti namne lafa duwwaatti of eleessa. Yoo kanaa buruqsitee Oromiyaaf hojjettee yoo guutummaa tokko dacheen ishee galateeffatti. Akkasuma miti caasaan as keessa jiraatan guddoon sin jaaladha. Ansiniif nyaapami. Lammii keessan malee. Tokko waan asinii jedhu warra Oromiyaaf hojjedhaa asinii jedhu. Inni dhimma Oromiyaaf Oromoof hojjechuu qofaadha. Kan gaafa asinii jedhu lammii biraallee hin fedhu siin jechaa jiru. Achumatti abbaan nagaa isaataa jiraatu. Akkasuma miti isa abbaan akkasii waliin haasa'uu qaba waan ta'eef. Saatiitti uummata Oromoo bahee qabsaa'utti qabutti saatiitti dhalli Oromoo bahee qabsaa'uu qabutti yoo jaarsaaf jaartii nu gidduutti salphatanii yoo qeerroo qarreen nu gidduutti salphatanii yoo nafxanyaan akka harreetti gugguuftee nutti fayyadamtu nuti maqaa keenya Oromoon nayyuu waa himachuun nu ceertu nama ceersa malee of beeku jechuun maal jechuudha? Amma of barbaadachuu qaba. Ani eessan jiraa? Sa'aatii ammaa kanatti ani eessan jiraadha ofii keessan gaafadha. Maal gochuu qaba? Maal ta'uu qaba? Ani eessan jiraadha of gaafadha. Of barbaadachuu qaba. Akkamittiin of barbaadee of argachuu danda'a? Maal keessattiin barbaadee ofii koo argachuu danda'a? Akkam godheen of koo argachuu danda'a? Maal keessa dhaabbateen ofii koo argachuu danda'a? Eraatii ofii keessan gaafadha. Oromoo itti taatee Oromoof maal gootee hojjettee ofii kee barbaadee argachuu qabda. Of barbaadee argatu ammallee of argachaa hin jirtu. Sababii of argachaa hin jirree fi nafxanyaan harree godhee si fe'atee sitti fayyadamee jira. Miti akkasumaan nafxanyaan sitti fayyadamee sin garboonfatee sin doocheerallee waan garbummaallee hin beekan raftaniillee kaa'an jirtu. Irriba rafanii halkanii ni gaafa jirtu. Irriba garbummaa jalatti kuttanii jirtu kaa'an jirtanii jira. Kana nasiin jedha malee irriba akkamii akkamii Tapi saya di Garuu inni dhukkuba yoo dhahee si ajjeese hin dhukkuba sii gadda waan ta'eef si kadhachaa akka bal'isee kottuu jedhe. Siniif galaara. An garboonta tadha sitti maal jiru? Steaua malemana bakka seetan. Garbummaa keessatti dhalattee guddatte akkasumaani biyya bilisoomte keessatti namni dhalattee guddatte mee teessa jirta? Mee hin jirtu hin beekta. Garuu garbummaa akka uffata qorraatti ho'ifattee rafaa jirta. Garbummaa akka uffata qorraatti ho'ifattee rafaa jirta. Keessa jirta keessa of dhokattee. Na dhagaaftu? So akka
akkamittiin biyya keenya irratti mirga abbaa biyyummaa dhabnee gaaffii maaf dhabne ati oromoo ergi taate ani oromoodha jettee biyya kee irratti abbaa biyyummaa aangoo kee humna kee agarsiiftee saba kee nagaatti bilisaan hin bulchitu yoo ta'e waan dhalachuu keessii fiika maalii qabu? Jaaroliin karaa kana kottaa achi qabbana ta'e. Asiin kotta. Nyaatanii dhugdanii baatanii galuu feetu kanuma qofa feetu. Garas gara qabbanaa san darba. Ati dubbadhu rakkoon qabu. Ilma Oromoo, intala Oromoo, jaarsa Oromoo, jaartii Oromoo yoo taate, jaarsi Oromoo, jaartiin Oromoo nagaa biyyaa eegsista. Akkasuma miti abbooti. Ilma keessan gorsidanii guddifatu. Akkasuma miti abbooti. Intala keessan gorsidanii guddifatu. Gaafa gorsidanii guddistan akka garbummaa keessa jirtu intalti kun akka garbummaa keessa jiru ilmi kee kun ittimaa guddisaa jirta. Ittimaa guddisaa jirtu sababi isaa atiyyuu garbummaa kanaatiin wal bartee addaatti yookiis wal bartee jirta adda baafachaa jirtu. Namni addaanu baafachaa jirtu. Har'a qeerroo qarreen Oromoo ilmi Oromoo maal keessa jiru kan jedhu sammuun kee yaadaa hin jiru. Akkasuma miti. Amma reefu Oromoon golaaloo Oromiyaa keessaa cufti ta'ee akka wal qabachaa jiru. Sinii galaara. Ati yoo dhuguma nama Oromummaa isaaf dhukkubsatu yoo taate, hin dhiigda yoo ta'e, obboleessa kee hin gaddita yoo ta'e, haadhoo kee hin gaddita Oromoo akka keetiif hin dhiphatta yoo ta'e, kan cina dhaabbatee jabeessu eenyu sima ofii kee. Dhagaa jirtu. Kanaafiyyuu waraanni bilisummaa Oromoon waliif maalidha ree? Haadha kabbaadha. Anan tala qarree shamarree Oromoo ta'ee gaafa isin gidduu jiru Oromoo irraan dhaladhe. Ergiin Oromoo irraa dhaladhe isin gidduu yoo shiftaa jedhame Oromoo shiftaa yoo naan jedhe aneenyu kan ba'ee qabsaa'e ree? Natti mu dandeessu? Joolmaan koo akkasumaan ta'e ree yoo akkas ta'e kanan dheeloon koo akkasuma ta'e jechuudha. Akkasumaayyuu waraana bilisummaa Oromoo isiniif jedhee isin dura dhaabbatee isin barsiisaa jiru cina dhaabbatee kan jabeeffachuu danda'u eenyu? Uummata Oromoo irratiin atillee. Nuu edhi maani boca jettan teetta. Maaliif rafta? Ati Oromoo miti. Oromoo ergi Oromoo taate kun Tigiraan dhufte akkasiif qabsoostu barbaadda? Kun Tigiraan udaan irraa baaftee haadhaan jirtu. Biyya ishee bilisoomsaan jirtu na dhagaa jirtu. Waraanni bilisummaa Oromooillee akkuma waraana Tigiraa kana dhaabbatee biyya isaa lolaa jira. Har'a kan dhaabbatee Oromiyaa keessatti gufuu waraana bilisummaa Oromoo fidee jiru dhaabbatee haadhaa jiru eenyu? Namni adeemsisan eenyudha? Oromootu dura dhaabbatee haadhaan jira abboo. Mootummaa eenyutti eenyu jaara? Oromootu ta'e waliin sisisaara. Dammaqaa jirtu rafaa jirta. Yoo namni sitti namoo si dhukkuba. Garbummaa keessa jirta kan dhagan falmat yoo namni sin jedhe hin dhukkubta. Deebii yoo kaatee jiru dhaabbattee dubbatte hin hidhamtaa, reebamtaa, reebichaa hidhaa sodaatta. Inni lubbuu siif kennee beekun na dhagaa jirta. Maraatu miti waan dhaabbate si dura dhaabbadhu dirqama Oromummaan na hiyyisiise malee. Sammuun dhabe sitti hin fakkaati, nan maraadhe sitti hin fakkaati, hin maraanne nagaa hunduu qaba. Gaafa waan Oromummaa dubbatan maaliif quuqamii lammii sitti hin dhaga'amu? Maaliif hin aartu? Maaliif hin kaatu? Maaliif hadooddee taatamu? Maaltu si hadooche? Gattaa mee gattaa caqasa. Maaltu si hadooche? Gattaa. Sagalee tokko Sagaleen cargisiisa cadheedha caqasa. hin dhageessisi. Lammii kee yoo baatee dhaabbattee shiftaa jedhamteeyyuu ani ittiin ceeru. Maaf ittiin ceeru beektaa? Waan an bahee dhaabadhe waan hin beeku. Kanan bahee eenyuuf lammii koof jedhee saba koof biyya koof jedhee. Na dhagaa jirtu? Kanaafiyyuu wanta qabatamaa hin taane tokkotti gurra keessa hin eebbisina. Mootummaan olola geggeessuu danda'a. Maaliif caasaalee isaa kan ta'an diigaa hin jirru? Karaa mootummaa waan dhufaa jiru dhaabbata mootummaaf dhaabbatee uummata keenya miidhaa jiru maal kaasaa hin jirru? Kanaaf inni maal godha dirqama dhaabbachuuf olola sobaa geggeessu. Olola sobaa inni geggeessu kana akkamittiin diiguu dandeessa? Akkamittiin irratti fashaleessuu dandeessa? Akkamittiin irratti fashaleessuu dandeessa? Hubannoodhaan wanta qabatamaa ofii keessatti argitu tokko. Harralee taanaan borii. Na dhagaa jirtu? Oromiyaa fi sabni Oromoo dhiibbaa fi cunqursaa garbummaa fi gudeeddii jala jiru hin beektu.
Namni hin beekne jira? Oromoon garboomte, Oromiyaan garboomte. Shamarroon Oromoo jaarsa Oromoo iddoo tokkotti gudeedamanii salphatanii akka jiran hin beeknaan namni hin beekne. Waraanni bilisummaa Oromoo kanaaf manaa baasee raaqatti sagalchimaa jiran. Akka shamarra tokkotti bilillee yookiin shamarra waraanaa ta'e akka shamarra tokkotti jireenya jiraachuu. Qamalamni dhagaatu qamalamni biyya kee jaallatta biyyi kee Itoophiyaa moo Oromiyaati? Oromiyaati. Biyyi kee Oromiyaati. Biyya kee Oromiyaan jaallatta? Saba kee Oromoon jaallatta? Qamalamni kee qabda? Biyya kee dhaabbachuun feeta? Oromoon tokko du'ee argameen dhukkubsattaafi wuji keessaa qofami yookiis safarri kun maal jedhama? Naannoon kun qorcaa jedhama. Qorcaa nageenyaa kana keessa Oromoon waan du'ee qofaaf dhukkubsattaaf moo kuno Shawaa yoo du'ee dhukkubsattaaf moo kuno Booranaa yoo du'ee dhukkubsattaaf? Oromoon hiddaan tokko akkasumaan Oromoon hiddaan tokko naannoti beektu namni beektu qofti qaama mootummaa waan du'ee qofaaf hin dhukkubsatini Oromoon Oromoo waan ta'eef Oromoo fa'aa dhukkubsatti na dhagaatu.